دعاء شيء كوني خير ندرو إسني قرأ تران هون درب إسني هاجي بلو تشيء كدير إسني قرأ ندرب إسني فاجي بلو ورا الدنيا آخر ملك ربي سنا تايسو إلمان هذا أبا رجال ربي سنا قدو هذا أبا خيسني رجال ربي سنا تايسو ديني في الدنيا نس هذا أبا ربي سنا جال تيسو تايسين كنا ده تايسن اللي ربي سنا رها جال تيسو ورا والبود أنا نقوم دفعون جباچا قدچا ده وملة يبدو بقدم ربي نورها قبو أكما دامسي سني داما تريغان نمني حقا في باطل الدبافة وابرچو قبان akkasumatti haraamii fi halal addaan baafachuuf waa barachuu qaban gaarii fi hamtuu addaan baafachuuf waa barachuu qaba nama ta'ee argamuudhaaf waa barachuu qaba yoo waan baranne namni maalummaan isaa hin beekamtu eenyummaan namaa ka beekamtu diin kanaanii akkasumatti barumsa waan jaamuun jechuu nuufi beeyladaan garaagarummaan nuti qabnu aqli rabbiin nuu kenne isii aqli dhorkate aqlii qabnu tanaan fayyadamne yoo diin hin baranne aqlii qabnu tanaan fayyadamne yoo waan hubanne waan baranne hogguun daahuu akka kubbaa taana kubbaa duwwaadhaan ta namni olii fi gadhiitu ta asiinichi dhiitanis numa ceetu ta akkana dhiitanis numa deemtu ta samitti ol dhiitanis numa deemtu san taana jechuun akka akkas hin taane akka kubbaan namni kara hundan hundi dhiinne akka jallaa fi jalliftuun hundi dhuftee karan taane hundan hundiinne waa barannee guutamne nama nu dhiituu barbaadu hunda dura zigjannee miila isaa laaleessuu danda'uu qabna yoo kan nu dhiitu hundaanuma dhiitamneef kara nu dhiitan hunda yoo kanuma ceenu taate namni hundi nu dhufee hufna isaa laallatan hanga waa dhiituu danda'u nurra dhufeef laala jechuudha kanaaf waa barannee dibbeen maaltu kana siyyisennaan anis duwwaadhaa duwwaa akka kiyyaan nayyisiisaa itti jenna yoo waa qabaate dibbeen hin iyyitu yoo waa keessa jiraatan hin iyyitu waa keessa hin jirreef dibbeen hoggaa dhawan akkasitti dim jettee iyyitiin baana kubbaallee wani dhiitamtuu waan garaa keessaa homaan qabneef yoo waa qabaate dhiituu hin dandeen miila nama dhukkubsiti yoo waa baranne nama hundaaf hin dhiitamnu bineensa hundaan hin nyaadamnu nama najabaha taana nama najahada taana waa hunda keessattuu keessumattuu yeroo nama keessa jirru yeroo xiqqaan itti guddatee guddaan itti xiqqaate keessa jirran yeroo beekaan itti wallaalaa ta'ee wallaalaan beekaa itti ta'ee baroodu keessa jirran yeroo wallaalaan afaan baasee beekaan afaan dhabe keessa jirran yeroo kanaa tana keessa yoo waa barachuu baanne hawaasa keenya isin warra waan beekne kanaaf akkaan dubbiin sodaachiftuudha hundi namaa dhufee isin irra wal nyaata kunis hawaasa kana akkamittiin jallisaaf dhufee ulamaa yarrabsa kunis hawaasa kana akkamittiin ulamaa jalaa baafadhee kophaa nyaadhaaf dhufee aalima isin keessa jiru arrabsa akkuma sheeyni keenya sheey kadir isiniin jan aanaan kun akka aanaa kanaatti waan ittiin dhaadatu sheeka keenya guddaa shee amagoota qabna akkasimi magaalaan tun magaalaa shee keenyaatimi magaalaa tana keessa namni hin taane dhufee waan hin taane keessanitti haasa'u yoo ta'e sheebalu jallaadha sheebalu warra bidaati sheebalu wallaalaadha sheebalu jaahila jee sheekuma isin qabdan isin bira kaarrabsu yoo taate ni qeebaltanii dhuga baanettaniituma irraa fudhattan moo waan kana sheeyni keenyan qabu ettaniif irraa falmitaniimi warra sheekotaaf wardiyaa ta'u rabbi sinaa taasisu warra diin kanaafis wardiyaa ta'u rabbi sinaa taasisu nuti abbaa biyyaa qabna sheeka guddaa kana qabna aalima guddaa kana qabna kanamni bahaadhiyaatti yaa'u kanamni kaabaa kibbaatti yaa'u sheeka aalima jabaa kana qabna dhaba ilmiitii isin qabnu yoo ifii teenyaa barachuu dhabne malee dhaba ulamaa hin qabnu dhaba ulamaa yoo qabna aalima ni qabnaami yoo ifii barachuuf haa dhabne malee aalima guddaa kanamni walloo fi wallaggaa arsii fi shawaa booranaa baaleetti yaa'u aalima akkasii magaalaa tana keessa jira shaama gotar jechuu bukaarii zabana keenyaa aalima ni qabna ilmii dadhabne irraa ni baranna moo barannu ni barannaami dhuguma rabbiitti aanaan keenya kun keessumattuu magaalaan teenya tun isaa jennu magaalonni aanaan kun qaban baadiyyaa isaatis dabalateen sheekota keenya gurguddaa kanaa wajjii waliin fakkaattu amma ammoo xiqqoon walit dhiyaachaa jirtan akkana barachuun silaa duraanumaa jiraattee qaata namni keenya qaroomee fuuldura kute kanaan dura akka amma jiru kun hin turre amma booda ammoo jabaannee ni barannaami warra baratu rabbi sinaa taasisu warra baratu rabbi sinaa taasisu warra baratee barsiisu rabbi sinaa taasisu warra baratee barsiisu rabbi sinaa taasisu warra waan hin taaneef irraa deebisu rabbi sinaa taasisu warra namni akka kubbaa karaa harka dhidhiituu miti warra balaaf irraa dhiitu rabbi sinaa taasisu warra balaan isaanii gufattee fi caccabtu rabbi sinaa taasisu nama sabaata qabu hawaa hunda dura gad dhaabbatu rabbi sinaa taasisu firqaa maqaa salafiyyaa moggaafattee akka salafiyyaan ta'e yeroo ammaan tanaa keessatti deemaa jirtu ta biyya teenya nageenya dhoorkitee booreessaa jirtu ta ulamaa'ota keenya wal jibbisiisaa jirtu ta ulamaa'ota keenya wal jibbisiisuu bira dabartee darasootaa fi sheekota wal jibbisiisaa jirtu ta darasootaa fi darasoota wal jibbisiisaa jirtu
firqaatan illee maqaa salafiyyaa baafatte malee salafiyyaa miti akkuma sheekonni keenyachaa jiran wanti tun khawaarijaadha dilii xixiqqoon nama kafarsiisaa jirti sheebalu bid'aadha sheebalu kufriidha sheebalu kana sheebalu kasii malee hoggu takka waan yahudaan dubbatan hoggu takka waan nasaaraan dubbatan waan yahudaa fi nasaaraa yoo dubbatte maqaa biraa sii baasan wanni isaan irraa haasawanii fi haasawus akkaan dandeen maali yootti arraba ulamaa'ii qofa foon ulamaa'ii nyaachuu qofa aliif tokko naman barsiisan waan khayrii takka naman barsiisan wanni isaan dalagan yoo jiraatte sheebalu warra bidaati sheebalu jaahila sheebalu wallaalaadha sheebalu kana daa'iin abalu kasii tana malee dalagaa biraan qabaniin siin jee ummata kana hidhageenya warra kana hidhageenya mee warri hin dhageenyottan hin dhageenyume nuti ulamaa'ii gurguddaa qabna ulamaa'ota keenya jala deemna nama ulamaa'ii teenya arrabsu arraas boruus hin dhageenyuun siin jabbaa fedhe yoo ta'e ilmii karraa barannu ulamaa'ii gurguddaa qabna joollee ulamaa'ii barsiiftuu dhufe zabana kana ta sheebalu kana sheebalu kasiyette sheekotumaa waliin dhoytu sheekotumaa warra wallolchiisuu dhufe dhiyoo tana biyya keessa yaane bakka heddutti bakka firqaan tun itti baay'attee majlisa waliin dhawaa jirtu bakka isiin itti yaa'ii fi jeequmsa uumaa jirtu hunda jala dheeyne irra dalagaadhaa jirra warri nuti bira dheeyne odoo isaan nu jibban osoo isaan firraa nu dhiibanii bira dheeyne darasoota isaaniitiif isaanittis dhaamsa dabarfachaa turre gaafa bira geenyu akka halaala laalaa turre miti hedduu dhiifama nu gaafatanii namaan nu dogongorsiise namaatu karantaane nu qabachiise namaatu isin irratti illee nu duulchise nama akka isin jibbinuuf isin balaaleffannullee nu godhe janii dhiifama nu gaafachaa jiraniin baana bakka hedduu deemnee garagalchaa jirra warra isaan dhaqanii sammuu jijjiiran amri namarra wal fakkeeysan amri namarra wal illaakan zaahira isaanii yoo laalte gubbaa tananii bareedan eega harqoota naqatan booda eegachi si naqanii ulaasi cufatan booda akka itti baatu sii beekan sare si qalan duboo firqaa akkanaa tana firraa eeguudha qabna nama zaahira tolee keeysii isaa summiidha ka gubbaa maqaan isaa salafiyyaadha jee maqaa bareeda maqaa abubakrii fi umarii fi usmaan itti yaamaman salafa jechuu warra dabre abubakrii fi umarii fi usmaanii fi aliyyi faadha maqaa isaanii bareedaa kana baafatee warra maqaa kana biyya laagu jiru jiran nuti aqiidaan teenya ahlusunna wal jamaadha karra deemnu minaaja salafaati minaaja salafaa jechuun karaa abubakrii ka umar ka usmaan ka aliyyi ka saabota karaa warra isaan booda dhufe karaa san irra deemu jirra warra karaa san maqaa nu jalaa balleeysaa jiru jira maqaa salafiyyaa juu baafatee jechuun warra kanani balaaleeyfanna dura dhaabbanna firraa eeyna hawaasa keenyarraa isni eeyna osoo nuti jirru hawaasa keenya karantaaneen kuchiisan boolla ibiddaatti hawaasa keenyan guuran jechuu allahu akbar allahu akbar kaayoon isaanii guddoon jidduu islaamaatii jaalalti dhabamuudha arraan tanaan as dhaabbadheen yoon duraan isaan biratti akkaan jaalatamaa ta'ee ture yoon isaan biratti duraan fudhatama fedhe qabaadheen arraas dhaabbadhee rabbii jechaan isin jaaladhe yoon isiniin jee arrumarraa hin kaasee jibbama jechuu maaliif ummata saniin isiniin jaaladhe taanii siin jaaladha namaan jechuun yakka guddaadha isaan biratti hawaasa islaamaa rabbii jechaan isin jaaladha jechuun isaan biratti yakka guddaadhaan siin jee hawaasa islaamaa rabbii jechaan isin jibba yoon isiniin jee gammachuun isaanii kasi ummata jibbansa facaasuu malee jaalala magarsuu hin beeyne ummata arrabsuu malee faarsuu hin beeyne ummata doomsuu malee barsiisuu hin beeyne ummata akkasii ijoollee xixiqqoo sammuu jijjiiree jaarratee ijoollee waa takka hin beeyne ijoollee aana'uuna qaraatu taammaallaa fi aabuu qara'u jirtu sheekota irra bobbaasanii arrabsaa janiinii feesbuuka irraa ijoolleen sheekota arrabsaadhaa oolti warra akkanaa kanaa dhufee nu seenee jiran keeysumattuu magaalaa teenya tana keessa jiran akkaan jechuu magaalaa tana keessa jiran sheekuma keenya guddaa kana dawoo godhatee warra as keessa taa'ee ummata keenya dhamaasu jiruu jiran warra magaaluma guddoo tana keessa taa'ee sheeka keenya guddaa kana jala taa'ee hawaasa keenya waliin dha'uu barbaaduu jiran warra sheeka asis salaachisuu fi hawaasa walitti diruu jiran warra sheey torbii sheeka guddaa umrii guutuu nu salaachisaa ture kanaafi nu warra isa duubaan dhaabbatee salaatu kana waliin nu diruu barbaadu magaaluma tana keessa jiran siin jee sheeka keenya ni diramnaa nama karaa deemu jenne ni diramnaa waliin ni diramnaa namni waliin nu ni dira maal jettan isin shamarran nama jibbansa facaasu dhageeysanii arraas boruus nama jibbansa facaasu hin dhageenyu ni isin qeeballu bakka takkattuu nuti ummanni islaamaa wal jaalachuun beekamna ulamaawota keenya jaalachuun beekamna nama diin qabu jaalachuudhaan beekamna jibbansa kaboostaadhaan fuudhee nuu facaasu abbaa fedhees ta'u hin dhageenyu hun siin jee diin keenya diin jaalalaati diin jibbansaatii miti diin keenya diin namni arra isaa jechee wal jaalate qiyaamaa wajjiin gaaddisa arshii jala taa'u diin akkasii diin nuti qabnu jechuun kana bira kutee ka jibbansaan facaasa
gaaddisa arshii koo wajjin teenyeen isin godhachuu abadan hin dhageenyuu siin jeem walaa fi baraayini ni jira nama tokko ka shirkii qabu ka aqiidaa keessatti hanqinaa fi rakkina qabu ka toohida keessaa kara biraa harkifatu akkuma duraan rabbi jecha jaalannu gaafa inni shirkii seenu rabbi jecha jibbuu waan jiraati tunis dhabamuu hin qabdu ammoo nama haqarra jiru hanga beeynu jaalachuu maxxanfachuu jabeeffachuu yoo dogongore gorfachuu tanaa teenya tanaa ichitti immoo maqaa walitti baafnee kun akkana kun sani kun firqaatana kun firqaasani waan akkana ummata waan beeyne kanaan dhamaasuun ummata waan beeyne kanaan burjaajeessuun waan nurraa hin barbaachifneedha akka if to'achuu qaban akka if gaafachuu qaban akka waan itti jiran irraa magaalaa tana keessattis ta'e bakka biraattis warri waan akkanaatiin deeme hawaasa wal dhorku ulamaawotaa fi hawaasa wal dhorku du'aatotaa fi hawaasa wal dhorku akka dhaabbatanii dhaamaa fi arraaf dhaamsii nan qabu kanuma jabaan inshaallah gama biraatiin wanti isin dhaammadhu shamarran keenya bakka hedduutti nuti heerri jireenya keenyaa shari'aa islaamaa wajjin waliin simatu hedduu walimatan gara fuudhaa heerumaa yoos deebine takkittii tana jeetumaan irraa bahan akkaataa nuti itti fuunee itti heerumuu jirru akkaataa nuti itti kaninee itti fuuyisu jirru waan shari'aa islaamaa wajjin wal simatu miti waan shari'aa islaamaa wajjin wal himatudha guyyaa aruusaa akkaataa namni keenya itti fuudhu jiru intala fuudhee deemmachuuni intalaa fi gurbaan tokko waliin kophaa bahuun duraan dursa amantii islaamaa keessa dhoorkaadha jala deemaan hin jirtu isiniif galami dhaga'u jirtanimi qaceeloon na dhagaa isin warri nama jala deemuudhaaf taa'u jala deemaan hin jirtuun isiniin jee namni kabajaa qabu kabajaan dhufee mana keessanii isin fuudhu warra keessan dhufee gaafatee isin fuudhu kanaa ichitti immoo yoo kabajaa firraa fuudhu fi kanama jala deemtan taate shari'aa tanaas xiqqeessitanii ifis xiqqeessitan namni manaa isin hin fuudhin isin hin kabajuun isiniin jee akka shari'aa teenyas sagaggaalummaa dhabamsiisuuf zinaa dhabamsiisuuf waan shari'aan teenyan feene waan rabbiin keenya nurraan jaalanne hawaasa keessaa balleessuudhaaf jala deemaa waan jennuti asii olitti dhaabnee jirra sheekota keenyaan ni kan godhinaannee ni dhaabnee jirra akkaataa nuti itti fuudhaa turre namni waliin deemmachuu wal jala deemu eegol jala deeme booda ijoolleen